welcome Ramadan with certain sayings. Ramadan Mubarak. Some people say it's Ramadaan Kariim yookaan Ramadaan Mubaarak jechuun Musliimoonni kaan sunnaa jedhu, gariin immoo bidaadhaa jedhu. Kana irratti murtiin kee maali? a bid'ah and others say it's a sunnah. What is your ruling on this? To welcome month is good, alhamdulillah. And our Prophet always informed Alhamdulillah. Fi ergamaan Rabbii nagaa fi rahmanni irraa jiraatu waa'ee ji'a eebbifamaa kanaa uummata beeksisaa ture. Hadiisa Musannad Ahmad jildii lakkoomsa 2 fuula 230 hadiisa 1148 sunan al-Nasii keessatti irra deebi'amee dubbatamee jira. Nabiyyi Rabbii nagaa fi rahmanni irraa jiraatu yeroo hunda yeroo ji'ni dhiyaatu namootatti himaa ture. Yaa ummataa ji'ni Ramadaanaa eebbifamaan isinitti dhiyaachaa jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ji'a kana keessatti akka soomantan isin ajajee jira jedhaan. Ramadaan Mubaarak irra caalaa kan dubbatamu ardii ummata xiqqaa kan Hindiyaa keessatti argaman warra Hindii fi Paakistaan Mubaarak jechuun akka Paakistaanitti dhugumatti jecha Arabaa waan ta'eef barakaat eebba jechuudha. Garuu lammiileen Hindii yookaan Paakistaan yeroo itti fayyadaman gosa baga gammaddan jechuudha. Akkuma namni qormaata darbe namoonni afaan baga gammaddan jechuudhaani. Afaan Urduutiin Mubaarak jechuun baga gammaddan yookaan baga ittiin sige jechuudha. because this word Mubarak, though Baraka is an Arabic word, Baraka means blessing. Kanaaf Ramadaanni gaafa dhufu Ramadaan Mubaarak jedhu. Akka kiyyaatti bidaa miti. Ji'a kana ji'a eebbifamaa jedhanii waamuun isaanii gaariidha. Ummanni muraasni Hindii keessa jiru Ramadaan Mubaarak jedhan. Biyyoonni galoo galaanaa keessatti ammoo namoonni Ramadaan Kariim jedhanii waamu. Eegaa jechoonni kun hundinuu gaariidha. Ji'a qulqulluu ji'a eebbifamaadha. Kanaaf namoonni wal hawwanii ji'a eebbifamaa kanaan wal yaadachiisuu qabu. Baga ittiin si gahe jedhu. Kanaaf afaan barbaadanii yoo ja'an rakkoon qabu. Kanaaf Ramadaanni gaafa dhufu Ramadaan Mubaarak jedhu. Akka kiyyaatti bidaa miti. Ji'ni kun ji'a eebbifamaa jedhanii waamuun isaanii gaariidha. Jecha kan filattu mubaadha. Akka ardii uummata xiqqaa Indiyaa keessa jirutti Ramadaan Mubaarak jedhan. Biyyoonni galoo galaanaa keessatti namoonni ammoo Ramadaan Kariim jedhanii waamu. Eegaa jechoonni kun hundinuu gaarii. Ji'a qulqulluu ji'a eebbifamaadha. Kanaaf namoonni wal hawwanii ji'a eebbifamaa kana wal yaadachiisuu qabu. Baga ittiin si gahe jechuun afaan barbaadanii. And they should remind each other about this blessed month. MashaAllah. Dr. Zakir, are there any Dr. Zakir. Ji'a Ramadaanaa eebbifamaa kana keessatti hojiiwwan addatti Musliimoonni tokko irratti xiyyeeffachuu qabu ni jiru. activities they can get involved in and they can start planning the Ramadan now? Yes, I believe Qabxiileen barbaachisoo muraasni hubatamuu qaban ni jiru. Tokkoffaan niyyaadha. Niyyaan baay'ee barbaachisaadha. Soomaaf niyyaan Rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa qofaaf ta'uu qaba. Soomni tokko fudhatama argachuuf niyyaan baay'ee barbaachisaadha. subhanahu wa ta'ala. And for a fasting to be accepted, the niyyah is important. So making the niyyah is very important, without which the fasting will not be accepted. Number two, Inni lammaffaa sunnaadha. Sunnaa soomanaa kabajuudha. Sunnaan barbaachisaa ta'e keessaa tokko hanga danda'ametti hiraaba nyaachuu qabna. Jechuunis bari'uu dura salaata fajrii dura qofa sooma keenya hidhachuu qabna. Battalumaa dullixxee booda ifxaara dafnee gochuu qabna. Jechuunis furuu qabna. Kana malees ji'a eebbifamaa kana keessatti of eeggannoo gochuu qabna. Wantoota dhoowwaman kan haraamaa fi wantoota makaruu wantoota hin barbaachifne ta'an hunda irraa fagaachuu qabna. Akkasumas kun carraa gaariidha. Nama tokkoof nama hojiiwwan murtaa'aa kanneen faallaa shari'aa seera Islaamaa ta'an hojjechaa ture san hundarraa haraama hojii hin barbaachifne san hundarraa yeroon itti deebi'u yeroo murtaa'aadha. Yeroon kun yeroo hundarra gaarii ta'edha. which are against the Sharia, whether he's doing haram activities or makruh activities, this is the best time he can abstain from it. And that will be a good habit which inshallah he may abstain maybe throughout his life. For example, Fakkeenyaaf namni tokko amala alkoolii dhuguu yoo qabaate barii irraa kaasee hanga dullixutti alkoolii dhuguu irraa yoo of qusachuu danda'e siree irraa haga awwaalatti alkoolii irraa of qusachuu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun of eeggannoo gochuu qabna. Wantoota makruu ta'an irraa of qusachuu qabna. take care that we should abstain. Fakkeenyaaf dhaabbannee bishaan dhuguun makruudha. Yoo sana amaleeffanne sana booda ji'a Ramadaanaa keessa osoo bishaan qabnu akka teenyee dhuguu keenya haa mirkaneeffannu. Kun sunnaa nabiyyiitti nagaa fi rahmanni isaan irraa haa jiraatu.
Kanaafuu ji'a gaarii hojii haraamaa kan hojjetu yookaan hojii makruu irraa of qusachuu dandeessanidha. Kana malees yeroo gaarii jireenya guyyaa har'aa keessan keessatti sunnaa nabiyyii nagaaf rahmanni irraa jiraatu hedduu hojii irra oolchuu dandeessanidha. Many of the sunnah of the Prophet in your day-to-day life. For example, Fakkeenyaaf qeensa cirachuu, ispoortii gochuun musliimoonni baay'een qeensa hin qaban silattu. Kanaaf ji'a gaarii sunnaa nabiyyiin nagaaf rahmanni isaan irraa jiraatu hordofuu dandeessanidha. Kanaaf ji'a kun ji'a gaarii hamma danda'ametti sunnaa fudhachuu dandeessan waan ta'eef karaa qajeelaa irra akka jiraannuuf ji'i kun ji'a baay'ee gaarii ta'edha. Salaata akka dheessinu, salaatatti akka madaqnu, salaata yeroo shan qofa osoo hin taane fardii salaata sunnaas akka itti daballu akka dheessinu gaafadha. Akka yaallu fi yeroo jamaa yoo salaataan turrees akka jamaan salaannu akka barannu, jamaa keessa akka jiraannu akka mirkaneeffattan hanga danda'ametti salaataaf gara masgidaa akka dhaquu qabdan, ji'a kana keessatti adda ta'uu qabdan, akka taraawiinis isin dabarre. and as far as possible go to the mosque for the salah. In this month we should be particular. Namoonni tokko salaanni taraawii sunnaadha jedhanii yaadu. Nuti taraawii darbuu dandeenya, dhiisuu dandeenya. Garuu taraawiin sunnaa baay'ee barbaachisaadha. Fardii ta'uu baatus garuu muslimni hundi hanga danda'ametti taraawii irratti hirmaachuu akka qaban qabxii kaa'uu qaba. Sababa eebba taraawiin qabdu irraa kan ka'e taraawiin baay'ee barbaachisaadha. Kan muslimni hunduu gonkumaa jala darbuu hin qabnedha. Akkasumas yeroo taraawii salaannu baay'een keenya quraana xumuruu waan barbaannuuf taraawii keessatti ariifanna. Gariin keenya sa'aatii tokkotti maayilii 100 taraawii dubbisna. Namni ajaja rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal akka ta'e akka hubataniif saffisa giddugaleessaan obsaan taraawii dubbisuu qabna. Akkasumas yeroon yoo nu hayyame yoo danda'ame guyyoota kurnan dhumaa itikaafa galuu qabna. Namoonni baay'een yeroo itikaafaa haasoo doggoraa fi maalayaa ni raawwatu. Kaayyoon itikaafaa maali? Kadhannaa gochuu qabna. Kana malees kun ji'a du'aa'ii akkasumas zikrii baay'ee gochuu qabnudha. Yeroo dabarsinu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaadachuu fi akkasumas isa gabbaruu qabna. Ji'a kana keessatti hamma danda'ametti quraana dubbisuuf yaaluu qabna. Quraana afaan arabaatiin dubbisuu bira dabree afaan arabaa akka afaan tokkotti yoo beektan ta'e rakkoon hin jiru. Garuu yoo hin beekne ta'e immoo hiikaa quraana afaan siif hubatamuun afaan beeytuun dubbisuu qabda. Yoo isin afaan yoo ingiliffaa beeytan ingiliffaan, yoo afaan oromoo beeyte afaan oromootiin dubbisi. Yoo urduu hubatte sana booda afaan urduutiin dubbisi. Afaan sirritti hubatteen dubbisi. Eegaa afaan arabaatiin dubbisuu cinatti kan sawaaba mindaa argattu hiikaa quraanaas dubbisi. Akka qajeelfama rabbii subhaanahu wa ta'aalaa irratti hojiirra oolchituuf yoo danda'ame torbaanitti al takka quraana guutuu dubbisi. Yoo xiqqaate guyyaa guyyaan juuza takka dubbisi. Akka quraana atliist al tokko ji'a ramadaanaa guutuu keessatti xumurtuuf. Ji'a kana keessatti hanga danda'ametti hadiisa dubbisuuf yaali. Malee hadiisa sahii akka ta'e akka dubbiftu mirkaneeffadhu. Akkasumas kitaaba hadiisaa irratti hundarra gaarii kan ta'e kitaabni hadiisaa sahih al-Bukaarii sana booda sahih al-Muslim dubbisi. Qutubu Saalillee dubbisuu dandeessa. Garuu kitaabota sahihaa hadiisa irratti dubbisaa. Kitaabota akkaataa jireenyaa fi seera Nabi Muhammad nagaaf rahmanni irraa jiraatu dubbisa. Akkasumas yoo zakaa hin kennine ta'e zakaa sadaqaa dirqama ta'ee fi seerota sadarkaa nisaabaa caalaa qusannaa qabu hundi jechuunis warqee giraama 85 ol ta'u waggaa ji'a hunda qusannaa isaa keessaa paarsantaa 2.5 sadaqaa jechuudha. Namoonni baay'een immoo zakaa sirritti hin shallagdan. Zakaa amanamummaadhaan akka shallagdan qabxii gootee xiqqaa kannurra xiqqoo dabalata kannu wayya. Ji'a ramadaanaa kun immoo ji'a arjummaati, ji'a sadaqaati. Akkasumas dachaa 10 hojii gaggaarii keetiin mindaa argatta. Akka kanaan ji'a kun ji'a tolooltummaa guddaa hojjechuu qabnuu fi maatii keenyaaf yeroo dabalataa kannuu qabna. Yeroo baay'ee maatii keenya tuffanna. Maatii keenyaaf yeroo dabalataa akka kenninuu fi hojiiwwan kana hunda waliin akka hojjennu ni taasifna. Namootas naannoo keenyaa waliin haala gaarii qabaachuu qabna. Jechuun ilma namaa biroo waliin araarama jaalalaan of eeggannoodhaan yoo dogoggora tokko hojjennees dhiifama walii godhuudhaan kun ji'a dhiifamaati waan ta'eef. Husni suluk to the people around you. That means
we should deal with the other human yoo wanta badaa hojjettan dhiifama gaafachuu tafakkuru gochuu qabna jechuunis wantoota irratti xiinxaluu qabna ji'a ramadaanaa sirritti akka karoorfattan mirkaneessuu fi daqiiqaa tokkollee akka hin qisaaseessine sekondii tokkollee akka hin qisaaseessine mirkaneeffachuu qabdan. See to it that you plan your month of Ramadan. Ji'i kun ji'a qulqullinaati. Ji'i kun immoo ji'a of fooyyessuudhaan of fooyyessuuti. Kana malees obboleeyyan muslimaa biroo irratti tola ooluu qabna. Akkasumas baatii kana baatii hunda caalaa daawaa gochuu qabna. Islaama warra muslima hin taaneef dabarsuu qabna islaaminaa. Eegaa gaafiin koo obbolootaaf ji'a keessan gahumsaan karoorfachuu fi ji'a eebbifamaa kana sekondii hunda akka itti fayyadamtan mirkaneeffattan isinii dhaama. Month efficiently and see to it that you utilize every second of this blessed month. Eegaan ramadaanni nutti dhiyaachuutti jira. Gorsi addatti ati nuuf dhaamtu maali? Gorsi koo muslimni hundinuu ji'a ramadaanaa eebbifamaa kana keessa guyyaan tokkoon isaanii soomanaaf murteessuu akka qaban akkasumas bu'aa baatii kanaa hunda yaaluu fi gonfachuu qabna malee bu'aa baatii kanaa takkallee waan xiqqaa ta'e irratti qisaaseessuu hin qabnu. Hamma danda'amutti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaadachuu irratti xiyyeeffachuuf carraaquu qabna. Rahmata isaa barbaaduuf yaaluu qabna. Araarama isa gaafachuuf yaaluu qabna. Jaalala isaa barbaaduuf yaaluu qabna. Akkasumas taqwaa fi qajeelummaa keenyaa fi obsa keenya baay'isuuf carraaquu qabna. Akkasumas nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irraa jiraatu akkana jedhan. Namni gocha sobaa fi dubbii sobaa hin dhiifne Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nyaataa fi dhugaatii isaa yoo dhiise dhimma hin qabu. Kana jechuun namni tokko hojii sobaa fi dubbii sobaa irraa yoo of hin qusatin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nyaataa fi dhugaatii irraa yoo of qusate dhimma hin qabu jechuudha. Kana jechuun soomana hin fudhatamu. Yoo dalagaa sobaa fi haasoo sobaa irraa fagaatte malee nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad nageenyi isaaf haa jiraatu akkana jedhan. Yaa ummataa ji'a ramadaanaa eebbifamaan dhiyaachaa jira. Rabbiin akkana isiniin jedha. Kanaafi kan ji'a kana keessa hulaan jannataa ni banama. Hulaan azaabaa ni cufama. Sheeyxaannis ni hidhama. Ji'a kana keessa halkan ji'a 1000 caalu waan jiruuf namni ji'a kana keessa eebba irraa mulqame dhugumaan nama mulqamaadha. Nama hongowe. Eegaa bu'aa ji'a eebbifamaa kana irraa argannu qabxii taasisuu qabna. Nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irraa jiraatu namni ji'a kana keessa iimaanaan mindaasaa haala rabbi irratti saabbataa ta'een soomane rabbiin dilii isaa tadabarte hunda ni araaramaaf jedha. Yoo dhugaan ikilaasaan ji'a kana keessa soomanne dilii darbe hunda ni araarama jechuudha. Mee cubbuu keenya kan darbe akka nuuf araaramuuf karaa salphaa akkanaa akkasii ta'uu isaa yaadi. Akkasumas nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irraa jiraatu akkana jedhan. Hadiisni isaa dheeraadha. Bu'uuraan qabxii 4 kan of keessaa qabudha. Ilmaan Aadam hundi hojiin isaan hojjetan isaaniif ta'aadha. Soomana malee soomanni anaaf ta'aadha. Anumaan mindaasaa beeka jedhe Rabbiin. Itti dabaluunis soomni gaachana. Cubbuu irraa si dhorka. Namni sooma kabaju xuraa'ummaa fi iyyaa fi wallaalummaa irraa of qusachuu qaba. Nama itti iyyee yookaan yoo isa arrabse ani soomaa jira soomanaan qaba jechuunii qaba. Qabxii sadaffaan nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irra haa jiraatu akkana jedha. Rabbii lubbuun tiyya harka isaa jirtuun kakadhee hafuurri nama soomana qabuu urgaa miskii caalaa Rabbi biratti urgaa jedha. Dhumarratti hadiisa keessatti akkana jedha. Namni soomanaan oole gammachuu lamaatu isaaf jira. Tokkoffaa yommuu soomana furuu fi lammada yommuu Rabbiin isaa wajjin subhaanahu wa ta'aalaa wal arguudha. Istiqaamaa akkasumas Rabbiin tokkicha malee namni biraa hin jiru. Sodaa tokkollee hin qabaatan, hin gaddan. Isaan kun namoota jannataa ta'an, waan gaarii hojjetan, hundaaf mindaa argatan. Galatooma.